fakkeenyaaf asriitti salaata afurtu salaata maame moo sadii salaata asri? Okay, sadii kan salaatamu subiidha. Subii fi magariba. Tole walumaa galattu fakkeenyaaf salaataan ture jette mee yoo fakkeenyaaf salaata tokko dogongortee salaata sadii salaatte akkam goota? Fakkeenyaaf asriitti salaata afurtu salaata maame moo sadii salaata asri? Okay, sadii kan salaatamu subiidha. Subii fi magariba. Natti fakkaata. Okay. Subiidha. Aye. Rukaa yeroo sadii qofaa bu'u natti fakkaata. Rukaa. Akkasuma zuurii fi asraa zuurii ishaayi afur bu'u natti fakkaata. Afur. Aye galatoom ishee subii sadii salaata maa ishee tole sila ustaata walwaasi gaafatan tokkotu jira. Kanati gabbaraadhaa turte eenyudha yookiin immoo eenyuuf sagadaadhaa turte siin jedhani ture. Maal jettee deebisteef ture? Deebiseeraa fi bara nama kana hundumaa gabaabsii gaafii waan na ta'e isin gaafannaani biran akka uftanii na fiddan kan hundaa kan keessa deemne jechaa. Gaafii kana booddee wallaahi waan barbaadde gaafattaa sii deebifna. Gaafii kana caalatti maal gabbaraa turte maaliif sagadaa turte? Amma tokko dubbadheera na hubachuu qabda. Ani gaafii qabaa siin jedhe. Akka musliman taane barree jirra sana amma subiin sadii salaata manuun jettee cirraasha lafa keesse dhiifne san bira kunneerra garuu maala achi keetti sagadaadhaa fi turte fakkeenya muslima gaa turte maaliif sagadaa turte maaliif salaataa turte eenyuun kadhataa turte jedheensi gaafatani meesan ifanuu godhiti hin dabarre. Okay. Islaama warri ta'e hundumtuu yookiin immoo ijoolleen abboonni isaanii islaama ta'anii si gaafadhe maal hundumti isaaniitu Saamu'eel maal jedhu hundumti isaaniitu warra qaraanii ta'uu qabu. Siiniin si gaafadhe maaliif sagadaa turte eenyuuf sagadaa turte siin jedhe. Maal jette isa gochaa jirtu gammachuun qabu siin jedhe jala mureessitti mee bara. Gammachuu qabda eenyu siin jedhe wanni si gaafanne yeroo muslima turte eenyuuf sagadaa turte siin jenne. Jireenya waan itti osoo gammanne raawwachaa turte gaafii keessa galtee waan raawwachaa turte yaadattu beekan amma yaadadhu. Ani isa darbe yaadadhu Paawulos. Fuulduratti deemi bro. Waan sagadaa fi turte kan yaadanne khayriidhaati musliimoon turre jechuudha. Shibraa kun amma gaafii isaa deemu maal jettu saazawwal gaafii haa gaafatu. Okay. Irra dabalataan attayyaatu maaliif taa'uun barbaachise? Attayyaatu maaliif barbaachise? Bakki jamtuun bakka sadii rakkoon attayyaatu. Wanta jirraa fuudhalee gaafii boodarra yaada irratti kennaatu wanta jedha karaa deemu jiraati. Gaafii baay'ee isinirraa qaba. Gaafii keen si deebisa. Amma gaafii keen si deebisa. San duratti garuu uummata waa'ima. Uummanni musliimaadha. Kun waan xiqqoodha. Unkaan amma miti bara nuuni ganaa keessa jirruttu warri Faatihaa harkaana minaamini kun duratti kan baratamudha. Charchii keessatti waan baratamudha. Kuni waan ittiin uummata musliimaa waan ittu si barsiisanidha. Sanumaa immoo akkam akka ta'e hubanneedhaa jirra. Musliima akka hin taanes barree jirra. Haa ta'u waan fedhe iyyuu haa ta'u garuu gaaffiin ati qabdu wanta achi keessaa si baase malee dhuguma wanta sun yoo riizinii ta'e jechuudha. Yoo dhugaa kaasoftu taate. Akka hin taane garuu tokkoffaa yeroo tokko Yaasin Nuuruu gaafa dubbatu dhagaye maal jedhee barreeffamni laa ilaaha illallah Muhammadur Rasulullah jedhu samii irratti waggaa ardiif samiin uumamuun dura waggaa 500 dura barraa'ee jira jedha. Maaliif isa kana hammam dhugaadha gaafa saayiboota yookiin sheekota ollaa kootii gaafan gaafadhu ardiif samiin osoo uumamin dura waggaa 500 dura barraa'eera laa ilaaha illallah Muhammadur Rasulullah inni jedhu kuni. Innaa rasuulichi kun ammas egaa iddoo guddaa waaqa biraa rabbi biraa qabaate maaliif du'ee achi nafe inni lammaffaan immoo maaliif salaata isaan irratti qaraana nagaa maaliif isaaniif kadhanna isaanuu rabbiin ammas jaalatamu eega ta'e jedhee gaafii gurguddaa gaafachaa ture naaf deebisuu quubsaa miti gaafii kana naaf deebisuu dandeessaati. Ayyee duraan dursatti ergamaa waaqayyo jaallatoo ta'e maaliif du'e achi nafee jette waaqayyo ergamaa jibbu qofatu du'e achi nafa jechuutti beektaati. Lakki barreeffamicha wal qabsiiseet laa ilaaha illallah Muhammad kan barreeffamicha qobaadha gaafii qoba gaafadhu waa'ee barreeffamaa qobaa maaliif nabiyyiin suni erga waaqayyo akkas jaallata ta'eeti maaliif achitti du'e hafee naan jette gaafiin si gaafadhe waaqayyoon ergamaa jaallatu
ol fuudhee yookaan immoo du'ee kaasee ergamaa jibbamoo achumaan hambisa jechuu eessaa fiddeeti? Eeliyaas eessa jira? Usmaa'eel eessa? Okay, Heenok keessa jira. Gara Waaqayyootti ol fudhatamanii jira. Warra jaallatu tolee ishee Abrahaamii fi Musee Waaqayyoon jibba jechuudha. Lakki hin jenne kanas warra fudhates qaba Waaqayyo. Isaaniif ma akkasiin jettanii Abrahaamiin caalu miti. Na dhaggeeffadhu. Eeliyaasii fi Heenok Waaqayyo jaallatee Yesuusinis ol fudhatee Abrahaam Musee Isaayyaasiin immoo kan inni ajjeese lafatti hambiseef hin jibba jettee amantaati. Miti bakka isin qabdanii fi maaliif hambisaree jira qoy? Maaliif hambisaree? Na hubadhu kaa. Ati Museef Nabi Muhammadin wal bira amantaa? Museef Nabi Muhammadin wal bira kabajjaa? Gaafachuu nabiyyiidha tokkodha naaf jarruu nabiyyiidha gaaffii si gaafadha. Tokkoo miti. Wal sobuu gaarii miti kaa. Saamu'eel wanti isin jedhe Museef Abrahaamii waan jibbeef achitti hambise moo maaliif hambise du'anii? Ati ilaa quraanni kee waa'ee Museetiif Nabi Muhammadii jidduu garaagarummaa guddaa akkati quraana keessatti Nabi Muhammadin jaalattu irra deebiin waa'ee garaagarummaa isa boodatti himtaa wanti amma si gaafataa jiru Abrahaamii fi Musee Waaqayyo ajjeese gaafa achitti hambise waan jibbuuf moo waan jaallatuuf isin jedhe? Maal jette? Waan jibbuuf moo waan jaallatuufi? Tokkoffaa nama ilaa Rabbiin eegaa hammas iddoo guddaa qabaateef isin jedhe bar. Ilaa Musee caalaa bakka qabaateen qabaatu Abrahaamiif bakka hin qabu Waaqayyo Musee bakka hin qabu. Ani wanti si gaafadhe erga Abrahaamii fi Musee ajjeese Waaqayyo achitti hambise waan jaallatuuf ajjeese achitti hambise moo waan jibbuuf achitti hambise isin jedhe gaaffii gabaabaa yookiin waan jaallatuuf yookiin waan jibbeef qofa waa'ee jaalalaa booda. Okay, Nabi Muhammadin wanta achiin hambiseef hin jaallatu jechaadha akka jechaa jirtu. Ani gaaffii si gaafadhe ofiyyoo ofiif deebista waan ta'eef Abrahaamii fi Musee Waaqayyo ajjeese waan achitti hambisee fi waan jaallatuuf moo waan jibbuuf isin jedhan? Barreeffama jecha jalqaba sii kaasee jira. Achirraa ka'eeti kan si gaafadhu. Barreeffamaatti dhufta barreeffama quraana baasiti yookiin hadiisa baasiti na gaafadhu barreeffamaa san. Ekeella akka jedhee achuma dhiisiti barreeffama baasi na gaafadhu. Gaaffii si gaafadhe Abrahaamii fi Musee Waaqayyo ajjeese kan achitti hambisee fi Waaqayyo waan jibbuuf moo waan jaallatuuf dubbi qabaa yookiin waan jaallatuuf yookiin waan jibbuuf allaqa. Yaada isaati isatu beeka. Waan hambiseef isatu beeka. Waan fudhateefis kaawwan isatu beeka. Akka ati yaaddutti waan jibbeef moo waan jaallatuuf? Akka yaada kiyyaatti immoo Heenokki Abrahaam caalaa nama Waaqayyoo. Heenokki sin gaafanne. Ani Heenokki sin gaafanne. Abrahaamii fi Musee Waaqayyo ajjeesee kan inni achitti hambisee fi lafa keessatti awwaalamanii achitti hafanii fi waan jaallatuuf moo waan jibbeef isin jedhe? Ifa kaa kun warra laal nama kuma tokkoof wayitu jala kana jira miti ifa maaliif Museen Waaqayyoon gaddisiisee jira deemsa isaa keessatti kanuma laal waa'ee Heenokii garuu macaafni gaafa dubbatu Heenokki illeen adeemsa isaa Waaqayyo wajjin godhate Waaqayyo illeen jaalate hin fudhate jira. Hin jibbeeni jechuudha. Kanaafuu isa jaalate hin fudhata Rabbiin isa jaalate hin fudhata. Ayyee galatoom. Tole Maariyaamii durbee haadha Yesuus kan duutee achiin haftee fi waan jibbuufidha isheen badii qabdi. Waaqayyo gaddisiiste isheen. Egaa akkas jette sillee gaafa duute achiin waan si jibbuufidha jechuu jirti. Waaqayyo gaddisiiste Maariyaamiin durbeen Maariyaam haati Yesuus Kiristoos Waaqayyo gaddisiiste duutee achiin hafte moo? Lakki Waaqayyo gammachiifteetu duutee achiin hafte. Dhugaa dubbachuu fi gaafiidhaan nama gaafachuun gaarii miti. Maaliif Waaqayyo obboleessa kiyya. Durbeen Maariyaam Waaqayyo gaddisiiste moo gaddisiifne? Iddoo guddaa isaaf qaba jettu miti. Iddoo guddaa Nabi Muhammadiif qaba Rabbiin jettanii. Sirrii sitti ma waa'ee Nabi Muhammad sitti mufan deemaa jira. Dhaggeeffadhu waa'ee Nabi Muhammad si ibsuufan deema garuu durbeen Maariyaam Waaqayyo ajjeese kana ishee hambisee fi Waaqayyo gaddisiisteetti moo gammachiifteetu? Hin beekon. Hin beektu? Haadha Waaqa keeyyuu waan isheen hojjette hin beektu? Hin beeku. Akkamitti Rabbitu beeka. Waaqa haadha keeyyuu kan wallaalte Allah akkamitti baratta siin ibsa bakka sirriitti ajjeese. Ani kan si gaafadhe waa'ee Nabi Muhammadii keessan du'ee achi nafuuti. Waa'ee du'ee achi nafuu si gaafadhe. Dhaggeeffadhu waa'ee Nabi Muhammadii sallallahu alaihi wasallam siifan ibsa dhaggeeffadhu. Tole ati waa'ee haadha Waaqa keeyyuu hin beektu si ibsa nuti rakkoon jiru. Rabbi subhaanahu wa ta'ala jalqabatti Nabi Muhammadii sallallahu alaihi wasallam addunyaa kanaaf rahmata godhe ergeeni. Nabiyyiin erge kana immoo nabiyyii jaallatamaa kabajamaa nabiyyii dhumaa kan ta'e nu erga Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Nabiyyiin kun nabiyyii dhugaa fi dhumaa ta'uusaa Quraana keessa boqonnaa 40 irratti nutti hime jechuudha. Haa ta'uti as deebi'ee Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maaliif du'anii achi hafan jennaan Rabbiin subhaanahu wa ta'ala kullu nafsin zaa'iqatul maut lubbuun hundumtuu du'anii qammafti waan jedheef kan du'a biraa hafu yookiin kan hin duune eenyu jennaan kan hin duune Rabbi tokkicha malee kan du'u
ilmi namaa uumamni hundumtu ni du'a. Kanaaf du'a qammasuun dirqama waan taateef du'a qammasani. Kana jechuun Waaqayyo jara jibbe jechuudhaaf miti. Waaqayyo ilma namaa irratti maal wanti inni godhe du'a maal qama godhe jechuudha. Kanaaf Rabbiin Qur'aan keessatti boqonnaa 67 lakkoofsa 2 irratti الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا جل إسا دعاء في جرينيا إن يتو أكا إسنرى تعالاتي بيكم ربنا سبحانه وتعالى كان أومد أجل ربنا سبحانه وتعالى دعاء كان إلمنا ما يتين قرود أفقار إنما إن يوكا تلالف ربنا سبحانه وتعالى أومد جتشور كناف نمن أومد مهندم تمو ني دعاء جتشور كناف كان دعاء مالي أبراهامس موسيس لوتس نوحس ماريامينس واني نبيوت تانيسي إلمنا ما هندو كان دعاء في ربي سبحانه وتعالى ilma namaa du'e kana ajjeese ni kaasa waan ta'eef du'anii ka'uudhaaf malee waan biraadhaaf miti rabbiin subhaanahu wa ta'ala kanaafidha yoo kan shakkii qabaattan taatan rabbiin subhaanahu wa ta'ala jedhe nuti isin ajjeefneti ni kaafnaa jedhe rabbiin subhaanahu wa ta'ala dubbate in kuntum fi raybin yoo kan isin shakkii qabaattan taatan uumama keessan kana keessatti duutanii kana jechuu kara shakkii qabaattan taatan rabbiin silayyuu bishaan irraa isin uume bishaan irraa iyyuu immoo deebisee foon dhiiga isin taasee dhiiga irraa iyyuu immoo lafee godhee lafee keessan immoo foon uffisee isin jiraachisan booddee isin ajjeese deebisee isin kaasuuf jedha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Kanaaf Rabbiin subhaanahu wa ta'ala nama kamiinuu hin ajjeesa deebisee kaasa jechuudha.